Yoo akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota gumii bokkoo miidiyaa oolmaa Oromiyaa irratti keessummaa tokko qabadhee dhihaadheera. Keessummaan kiyyas obbo Adoolaa Baanataati. Haala ajjechaa jumlaa jedhamu kin kaartaa baddannoo mootummaan Abiy Ahmed amma baafatee uummata Oromoo Wallaggaa irra deemaa jiruu fi akkasumas uggura qeerroo Oromootiin labsame guyyaa lammaffaa ilaaluudhaan haala kana nuti xiinxallu. Sadaffaan waa'ee hidhamtoota Oromiyaa guutuu fi akkasumas hidhamtoota godina Gujii keessatti gaaffii malee mana hidhaa keessatti rakkataa jiran irratti waan tokko nu jedhan jennee eegna. Sirba kanaan booda deebinee dhufnaa nu eegaa. Ulfaadhaa wayyamaa sheer godhaa. Obsaan nu eegadhaa jennaa. Laayikii fi sheerii akka nu hin daganne ulfaadhaa wayyamaa nu eegaa. Entertainmentii Kookee. Sadamne akamumaan obsina kan nu gubaddu jira. Ati dhiiraan boosi ati jabal maadeesse mimmaan lakku morma jalat wal geesse. Ignoro moololau anaan garaana nyaate dhiiga Oromoo lolaasu nisaanii bartee taate bineensi gara barii wayyoo lammii koo nyaate. Maaloo yaa waaqilaalii mimmaan lammii kooti yaada dhiiraa boochisu rasaasaan nu doorsisu kan isaan argatti hin qabne keenyaaf nutti roorrisu dhugaa keenya waalanii faashkoodhaan nu shokkisu. Dhiigni obboleewwan keenya dhangala'aa bishaanii nutti obsinee teenya nu qalee alagaanii ka'ii bakkuma jirtu fincile tokkummaanii. Dhagaa isiifannaamaa lakkii dhiisaa basaastu alagaa jala fiigdee kan nu gaasa baaraastu. Itti fakkaate malee dubbiin kun isin baasu lammiidhuma kan keeti yoo kufte kan si kaasu. Ukaastu sukaasa keessi sodaadhu yaa jalee Oromoo irraan dhaladde gootummaan irraa dhaale. Kan dhaladde ni du'aa kan du'aaf hin jiru du'a gootaa yoo du'aan kun du'aa re'aa jiru. Bara wareega baasnaa nurraa dhume beekaanii ka'ii lolee ajaalii kun dhuma dubbiitti teessee waliin ilaalin. Uguri
akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa keessummaan kiyyanaa dhiyaatanii jiru akkam oolte Adisha Kama boolin nagaa badhaadha nagaa sududumaan gara gaaffii deebii kennaati ceenaa mee waa'ee jumlaadhaan ajjeechaa godina Wallaggaa keessa Gullisotti godhame sani dhageetteerta akkasumatti dhageetteertan se'a mee haalli suni kaartaa bara baddannoo kaanii harkisanii taphachuu fakkaata maaliif waraana bakka san ture waraana sani ariibaayaa jedhanii adonurraan deemin jedhanu waraana san baasanii qumaarii taphatuu waan fakkaata kan akkamitti hubattaatime ayya ulfaadhu wayyame waan Wallaggaa Gullisoo dalagame kana odoo waan takka yaada irratti hin kennatin dura haala suukkanneessaa naannoo santi yookaan Gullisoo dalagame sanii baay'ee balaaleffadha hin mormaa akkuma kanaan dura Ijjechaa Naqqamtetti dalagame sanii akkuma qeessi cheerchii dhaqu akaraarratti billaan cicciranii jeessanii akkuma nama barsiisaa yuunivarsiitii Shaashmannetti yaada fi weebsaayitii irraa akkuma inni maxxanseene odoo yeroon kenninii fi tarkaanfii irraa fudhatame sana akkuma gochaa sana hundoota balaaleffadhe kanallee gadi jabeennaani hin balaaleffadhaa gochaa suukkanneessaadha eessalletti biyyatti dhalannee fi biyya naannoo keenya keessa ta'uu lakkisii jiru addunyaa kamuu keessatti kurneera feeti irratti yoo taate ummata sivilii walga'iidhaaf koottaa jedhanii kajoollee harkaa qabanu kamaanii harkaan qabanu akkuma san bakka tokkotti walitti qabanii gochaa akkasiisa irra raawwatamuu sanii fi dursee hin balaaleffadha. Itti aansee waanuma maas miidiyaan garaagaraa kammayyee waan kana laalchisee haasawaa jiran yookaan beektaa hafarsaa jiran taa'ee yoo laalu amma wanni kun waan lamarraa hundootteerti tokko gochaan kun gochaa mootummaati jedhanii kun waraana naannoo san jiru ka hidhateeru ka mootummaan wal falmanu abaa'oo jedhanii waan kana gara bitaatiif gara mirgaatti hafarsaa jiranii wanna kanarraa ka'ee yaada kanarratti waan amma mootummaa yookaan beektaa abaa'oo jedhamee waa hafarfamu kana anillee waan natti fakkaatu takka waan kanaan dura ta'aa biyya sanirratti turerraa ka'ee wanni kun maal fakkaatti jedhee alle yaada kiyya waan dabarerraa muuxannaa waan beektaa biyya sanirratti mootummaan kun ta'e maqaa dhaabaatiin ta'e waan godhamaa turerraa ka'ee waan jedhu takka qaba. Ka calanqoo ka baddannoo kaati jettu sanii sun waan filmii bara dheeraadhaa fi irratti hojjetamaa bahee warri beektaa gochaan suukanneessaa sun baddannootti irra raawwatamanii namni nu fixe Mallas Zeenaawiiti. Oromoo yookaan abaa'oo mutii jedhanii warrooti haadha manaa raajjeessanii abbaa manaa raajjeessan maas miidiyaa meeqarra bahanii yeroo ka lubbuun keenya jiraattee ka lubbuu keenyaa baafachuu dandeenyeef Oromoodha jedhanii yeroo dubbachaa turanitti warroota beektaa jiraachuu Oromoo biyya sanii keessatti diinummaatti taate wanni kun Oromoo mutii kan ufitte Mallas Zeenaawii jedhanii adoo boyaa himatanii fudhatama jara beektaa laalcha siyaasaa kan jibbinsa gad fageenya uummata Oromootiin qabanuuf fudhatama hin arganne.
Adamo wa adda wallada gullisu godhame kana yoo tenne ilaallu gocha suukanneessaan kun adoo hin raawwatamin dura maaltuu godhame jennee yoo waan kana teennee ilaallu dura waraanni naannoo san qubatu naannoo sanirraa akka ka'u taasifame jechuudha. Warri ummata naannoo san qubatan suni nurraan ka'inaa haalli jiru haala gaarii nuti jedhanii kadhachaadhaan bahanii kadhatanii jennaani waraana kan lakki jedhaniituma dirqamaani waraanni kun irraa ka'e jechuudha. Waraanni kun irraa ka'ee yeroo murtaawaadhaan booda ijjechaan suukanneessaan kun ummata kanarra raawwatan. Isin wanni kun maal nu agarsiifti gama teenne laala. Waraana tokko ka'i jedhaniini waraana kaasanii yoo waraanni sun ka'u maalti tarkaanfii naannoo sanirra fudhachiisa. Mee isa kana naa qabadha ka dabararraa waan keessa dabarrerraa waan mootummaa kana laalchisa. Fakkeenyaaf Jawwaar Mahammed ijjeesichaa fi saatii malee waardiyyoota isaatiin ka'aa jedhaniin. Ka'aa yoo jedhamee waraanni tokko yoo bakka tokkorraa mootummaan kun waan tokko naannoo tokkorraa kaasu lafa sanirratti yakka suukanneessaa tokko dalaguudhaan qophaa'eera jechuudha. Akkuma amma waraana kanaan ka'i jedhanii waan duubarra turerraa yoo deemnee laatu waardiyyoota Jawwaar Mahammediitiin ka'a ajajaa jedhanii eenyutti dhiinyee deemnaa saatii maleedha eenyu bakka nu bu'aa lubbuu nama kana akkamiin dhiinyee deemnaa jedhanii ajajaa ka'aa jedhu. Namni ajaja san kenne qaama mootummaa ol aanaa. Qaama mootummaa ol aanaan kun ajaja kana yoo kennu maan gochuudhaa deema. Ijjechaa suukanneessaa Jawwaar Mahammed irraa raawwatanii warra waardiyyoota isaa saniin deebisanii kanaan yakkanii waardiyyoota watakkan godhini silaa isaan irratti murteessan jechuudha. Haa taatuuti ijjannoo fi jabeenna waardiyyoota Jawwaariitiin nuti naannoo kana gadi dhiinnu. Nama kana lubbuusaa namatti kennu. Eenyu jenna ajajaa ka'a jenna lakki ajaji kun ajaja seera qabu muti nuti fudhannu jedhanii ijjannoo ofiitiidhaan lubbuu Jawwaarii dabarsanii kenna diddaa har'a Jawwaari lubbuun jira jechuudha. Watakka tochoosuun ummata waraana tokko bakka tokkorraa tochoosuun hunda waan takka bakka sanirraa ka'a jechuun warra faallaa yookaan beektaa mormitoota mootummaan ta'ini odoon ta'ini mootummaan yoo waan takka fudhatuu fakkeessu warra san fakkeesse warra isaan faalleessu fakkeesse tarkaanfii fudhatuchaa fi dura waraana fi kan bakkarraa sochoosisiise. Jawwaar kan lubbuun jiraatee fi jabeenna waardiyyoota isaanii. Ammas deebi oluma sii bal'isa garma duubaa sii deebi'a. Waraana Tigraay qubatu achirraa sochoosuudhaaf mootummaan koloneel Abiyyi waraana Tigraay jiru ka'aa yoo jedhuun ka'icha kana duubaan maalti jira yoo jennee ilaallu mootummaan Abiyyi Ahmed waan karooran godhateeru takka qaba jechuudha bakka sanirraa kaasicha. Waraana kaaba qubatu kaayee North
Tigraay jiran ka ittisa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu qubatoo jiran. Waraana san kaasicha bakka sanii deemeef mishiinii isaa qaba. Mishiinii kaani mootummaan naannoo Tigraay warra mootummaarra ture warra qarummaan guutamanii Abiyyi waan kana isaanirraa bare jetti duruma. Shara kana gaafa beektan mootummaa Itoophiyaa guutuu ta'a. Isaanirraa bare isaanirra hudachuu isaatiif tattaafate jira. Kun dadhabbii isaa. Jarri hin beeku. Waan waraana kana ta'aa jedheef beeku jechuudha. Waan biraatii qotii waraana sa'achii kaasee ummata Tigraayitii irratti akka Eertiraan tarkaanfii fudhattu taasisichaa ture jechuudha. Waa ifa jechuudha. Waan godhaa ture keessa. Ammoo lakkii eenyutu nu dhiistanii deemtan. Daangaan kun ammallee wanni nagayaan sararame hin jirtu. Kanaafuu nu dhiistannee baay'inaan eenyu nu gattanii deemtan jedhanii ummati Tigraayitii fi mootummaan Tigraay waraana izii achi qubatsan nurraan baay'inaa jedhichaanii wararaa Eertiraarraa silaa naannoo Tigraay irratti raawwatamu oolcheera jechuudha. Akkuma waardiyyaani Jawaarii lubbuu Jawaarii nuti hin baanu ajaji ku ajaja sirriitii moti bakka sanii hin baanu jedhanii didanii lubbuu Jawaarii oolchanii ummati Tigraayitii fi mootummaan Tigraayillee gochaa isaanirra naannoo sanirra raawwatichi deemumarroo hubatanii fi nurraan baay'inaa eenyu nu gattanii deemtan jedhanii walii galanii turtii saniini nagaya Tigraay hidhaadhaa lubbuu ummata Tigraay nagayaan jiraachisaniiran jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan Abiyyi kun yoo amma teetti ati ilaaltu rakkoo yeruma hunda bakka tokkorraa hojii waan takka tochoosu waan takka lafa kaayera jetti akka gochaa isaa. Kanaaf waraanni naannoo sanii ta'a. Tigraay ka'e kayyee obbo Jawaar irraa ka'e kana jechuun watakka yakka guddaa tokko mishiinii tokko of duuba kaateera jechuudha. Kanaaf gochaan amma Wallagga Gullisotti eegalame kuni waan mootummaan kun godhaa ture keessarra taatee yorra dhaabattee xiinxaltee laaltu kuni qormaata guddaa yookaan beektaa ilaalcha guddaa hin barbaachisu. Maaliif ati yeroo hundaa mootummaa amma Abiyyi kun haga lafa gad dhaabattee gocha ijjeechaa takka namoota bebbeekamoo amma namayyi diddibee ammayyi galaana Abbaayyaa kanarratti hojjechaa jiran injineera achirratti ture. Gaafa nami kuntuu Abiyyi biyya hin jiru biyya ala jira. Biyya mootummaan tokko jiru. Ala deemee gochaan kun raawwata. Haga har'aatti nami injineera isa ijjeesse gadi hin baane. Hoogganoota naannoo Amaaraa jeneraalota Finfinnee fixan maatii isaaniirraa dhage hidhaadhaa waan kana ijjeefame jedhame biyya seeraa jira jedhu biyya seeraan mootii shiftaan jiru mootummaan shiftaa jiru akka seeraatti ifi soban jechuudha. Kanaafuu wanni mootummaan kun guyyaa injineericha geesse guyyaa silaa Jawaar ijjeesicha karoora godhe biyya keessa hin jiru godhee mishiinii kennee dirqama kennee biraa baay'ee gara biraa ga'e. Ani
إننا قد سيسا مالي أمتا وتكم بين كقرم بين موتهم ما جدي نما إسا بتت نا إيغا نجينا بوسا جدي حجي سوئس أما mee adisha asirratti ibsa isaan baasan keessatti adda bilisummaa Oromoo yookiin maqaa isaan baasanii jira shanee jedhanii baasanii shaneettuu akkasi godhee jedhani warri garuu ajjeefame maani mataa fuula fi dhoffataniiranii warri kana tolchan halkan keessaa saatii 11 irra dhufanii koottaa waltajjii jedhanii nu yaamanii waltajjiin saatii 11tti namoota hammasii gadi baasan injira ado amma adda bilisummaa Oromoo dhufee waltajjii jedhee namicha dhisee hirribaa ka'ee gadi ba'u hin jiru saatiin sun saatii hirribaati saatii san keessaa saatii 11 irratti waltajjii jedhanii eegan waamanii jedhan qindeessanii qopheeffataneetuma fakkaatu wanni kun akkam fakkaata malee adda bilisummaa Oromoo dhufee kana tolchee ebelu san tolchee jedhanii gara biraatti qabu baddannootti nama fixanii namoota fixanii adda bilisummaa Oromoo jedhee malleessa asii achi fiigaa ture abiyyi gaafa san basaasaa keessa warra ture hin beeka gocha kana akka godhan ammallee gochi kuniif gochi baddannoos waan wal fakkaatu natti fakkaatuuf kana siin jechaa jira. Ila wal fakkaatiin jalqabarra beektaa tuqichaa wadhaaneera akka wadhaanetti wal fakkaatti wanni sun kabara beektaa baddannoo sunii fi kabara ardhaa kuni warrooti barasa irra hojjanii mishiinii isaanii sunii hojiirra isaanii ooltee dalagataniira. Kun ammoo yaada haaree waggaa 30 duuba dhalchuun dandeenyu waanuma kaarbooniin koppii godha. Waan beektaa alaqoota warra salee injisee irraa baran kan jijjiiruun dandeenyu kan watti dabaluun dandeenyu isuma saffidee akka wallaggaa gullusootti hojiirra oolche jechuudha. Waanuma bara sanii odoo waan jijjiirin namni xiqqoo beektaa wanni takka beektaa yookiin ol guddatti yookiin gadi guddatti yoo waggaa dheeraa fidatte waan hinuma jijjiiramtu waa uumaa san akka jijjiiraman danda'e. Dhakaa siidaa beektaa biyya keenyatti bishaan galaana keessaa bu'uuran qabeetta qulqullicha tokko kan wagadi seenu kan wagadi uumuu danda'e. Wanni biyya isa hoogganaa jira waan duutuu waan beektaa yaada uumuu gadi baasuu dandeenye waan haaraa qalchuu dandeenye waan sammuu beektaa beekumsaa fi dhalatiin ka cubbuu dhalatti ka dabaaf dhalatte daba dullatti san callaa waan dullatti san callaa guuranii gadi dhufuu isaanii kasin agarsiisu gaafa gaddaa waan Oromaaraa kan waan waggaa meeqatti hojjetan akka san hidhatan jechuudha. Sallee gadi fidanii hojicha tattaafatan jira. Waan biraa haaree uumuu hin dandeenye. Adda immoo waan baddannoorra godhame waan haaree uumanii waan yeroo bula deemaa takka uumanii yakkallee godhuu hin dandeenye. Waan gaarii lakkisuu. Amma waan dullatti san keessa gangalatan jechuudha. Namni ammoo waa haaree hojjetan jiru. Ana amma waa abaa'oo ati jette kana. Yookaan woboon warra bosona jirtuuf jette kana ani ragaan guddaan qaba. Eesiin ortodoksii ji'a 3 moo ji'a 4 dura akkana maas miidiyaa irra dhiyaatee gaafa guutuu wallaggaa keessa naanna'aa ture. Namni kun qeesii ortodoksiitiidha. Omoodhaan Amaaraa. Haga lafa tana hunda keessa naanna'u. Ganda gandarraa ima qaxxaamuru woboo argaa ture jechuudha. Ati nama waaqaati, ati nama amanteeti, wumaa rakkoon hin jiru ati abbaa keenya jedhanii na ajjabanii, na ergaa turanii, na geegessaa turanii, na tiksaa turanii. Wanti beektaa qeesichi du'e jedhamee beektaa oduu odeeffamaa ture hin jiru lubbuun jedhamee. Ani lafa sakkuurdite kana ajjabee nageessu waraana wobootu. Kanaaf ani ragaa guddaa jedhee odoo beektaa
diinum ijjeesuu barbaadane wanni guddoon dabballee mataa adii biyya keenyarraa baddu jennetti farfachaa baane kan dabballoota sallee dhagarree geegessine isaa ijjeesuun bu'aan qabu. Biyya Oromoo keessa namni deemu Oromoodha kabeettaa nagee nama sanii eegu malee. Namni biyya Oromoo jiraatu lammii Oromooti yoo dhiigaa Oromoo ta'e nutti eega. Naannoo keenya uumaan rabbi nuu kenne nama lubbuu namaa baasu ka bineensaa akkatti qabannu qabna. Muka baddaatu waan lubbu qabeeyyii uumaa lafa kanaatu Oromoo akkatti qabatu qaba. Nama lubbuu qabu ijjeessa lakkisee. Kanaaf gochaan kun akkuma jalqaba siitu gochaan tattaafu. Gochaan kun gochaa isa dhumaa maan godhee abaa'oo yakkisiisa. Maan godhee amaatti kunna ofi cinaa dhaabbachiisa. Warroota maqaa dhiigoma amaaraa himatan. Jireenyaan Oromoo ta'anii jiraatu. Yoo isaa ijjeese kunoo ilaalaa bara dheeraadhaaf Oromoo keessatti dhalate sanyii amaarummaa callaa adamsanii ijjeessan jiran. Abaa'oo akkana jirti jedhichaa. Abaa'oo yaada dulloomee moofee ka dammaqqiin Oromoo ta'e dammaqi amaaraan daangaa sana darbeera isaati ammaa akka laalutti. Eenyuun akka kana akka abaa'oon adda waraanni Oromoon akka beektaa amaara ijjeesichaaf fedhan qabne nama isa baqan lafa kennee fi jiraadha jedhee ka jiraachisaa ture. Biyya Empaayarii Itoophiyaa jedhamtu kana keessa isin metaa ilaa isin maaliif duutii akka lafa Oromootti kana baay'ee fakkaatu kana maaliif biyya Tigraayitti duutiin jiraatu. Ummata Tigraay irra guddaan warruma quttuma orjinaalii lafa sanii nama asii godaanee achi dhaqanii. Yoo biyya amaaraa dhaqee biyya amaaraa orjinaalii lafa waa amaarti dhaqbattu yoo irra dhaqee jettu tuuti amma biyya Oromoo keessa godhantu hin jiru. Adda wanti godhamaa jira maan jettee yoo ati ilaaltee jettu biyya Oromoo kana keessatti amaara ta'e sabi lafa Oromoo tana keessa lafa Itoophiyaa jedhan kana lafa Oromoo tana keessa sabi hin jirre. Saba keessattuu amaara wanni taargeettii godhateef Abiyyi. Kaayoo beektaa nafxinyaa siisteemoota kanaan dura darbu. Isa san deebisee ijaarichaaf atsee ta'ee inni beektaa akkuma nugusaa fi jedhee haati isaa akkaati kiyya akkana jettee hojjatte jedhee hujii hojjuu haadhaa. Manaama haadha hojiirra oolchichaa fi nama tattaafatu jechuudha. Eenyu argadha jedhee deeggarsa amaaraa barbaadateera. Ani saatii amma jirtutti amaarti yoo akka feetellee jibba Oromoo hawaasa achi keessaa bahe kan nafteenyaa kun yoo jibba haga feetellee qaba. Har'a hubataniiraan eenyu akka du'a jiran argaa jira. Ijjeesanii gatii kaffalanii lubbuu nama kanaatiin qaxxaamurra jedhichaa fi Oromoo asii achi gowwoomee feekii fiilmii kanaan lakkise. Eenyudha saasaatii ammaa kanatti namni gowwoomu hin jiru. Kuni ani Oromoo ta'eefi miti. Gochaan kuni waan abaa'oo fakkaataatiin kabaddannoon isaan hin goone. Warri gochaan kun irra raawwatan haadha manaa irraa ajjeesa, ka abbaa manaa irraa ajjeesa. Gadi bayanii boyaa hidhadhaa weebsaayitii meeqarra jira waan dhagartu. Namni ijjeese Oromoo motii abaa'oo motii
jedhanii mallee seenaatti nu fiqee የጨረሰን መለስ ነው jedhanii dubbachaa turan jechuudha. Jecha kana adoo jedhanu siyaasa isaanii gatii jalaa dhoogguti jibbansa Oromoo qabanuu fi kamalleseesu itti mul'ata diddee diina isaanii kasaa ijjeessaa jira sakkiisanii hundee beektaa Oromoo balleessuudha. Hundee keenya kana itti dinnee balleessine jedhanii sodaa isaanii odduu isaanii halkanii guyyaa wanni isaa oodde. Yoo fe adoo nyaatanuu fe'amane Oromoon natti godhe jedhanii wanni isaa waan kana jedhu waa Oromoo jibba Oromooti. Jibbi Oromoo kuni jibbi jaalatti jabaa goota haga feetelle odoo jibbite duubarra gooti sun jaalachuu isaa hin oolchu jechuu barbaada. Asumarratti waan kana dhaaba. ulfaadhu wayyami anis walirratti dabaluu barbaada wanni uummanni hubatuu qabu gocha kana gocha suukkanneessaa akkuma baddannootti kaartaa baddannootti nyaatame amma akka haariyaatti kan fudhate uummanni addunyaa kunis hubatuu qaba. Bara teknooloojiin hammaate kana keessatti waan akkasii godhee ebeluu quba qaba jechuun hin taatu. Tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo jala muree kaayoo lafa keeyatee marroonni ibsa kennee jira dhagahamee jira. Adda bilisummaa Oromoo saba Amaaraa saba kan sabarraa rakkoon qabu. Rakkoon adda bilisummaa Oromoo sirna malee saba kan mirraayyuu akan teene akka hubatan barbaada akka dhufa kootti. Itti aansuudhaan amma maqaa gullisotti deemen ummata Wallaggaa irratti ummata Oromoo Wallaggaa fixuuf waraana adda bilisummaa Oromootiin walta dhufanii lapheeni adda bilisummaa Oromoo loluu waraana hin danda'u waraana biyya kan hubadhutti amma wanni deemamaa jiru ummata nagayaa arras nama ajjeesanii Wallagga keessa mucaa tokko ajjeefamee jira. Ummata nagaa irratti yakka dalaguu mootummaan Abiy Ahmed jibbiinsa ummata Oromootii qabuuf dalagaa jira. Kan ummata Amaaraa kanas fixe isuma mataa isaati malee nama biraa kan ta'e uummanni Oromoo akka hubatu barbaada. Asirratti waan dabaladhoo qaba jettee daqiiqaa tokko dabaladhuuti gargaaffii lammaffaa ce'aa jira. Gargaaffii lammaffaa dabalu waan jedhu barbaadaa jira. Uffaadhu wayyami mee Adisha. Uggura qeerroon Oromiyaa labsite kalee jalqabee har'arra oolee jira. Uggura kan akkamitti hubattee maalirraa argitaa? Uggura kanarraa bu'aan bu'e gaariidha moo akkamii? Guutummaa Oromiyaatti cimsanii uummanni itti fufuu qabamu hin qabanuu dhaamsa qabdu uummatallee dhaamiiti. Nu waa sirraa hojii dhime. Uggura qeerroo Oromoo labsite kakaleessarraa ka'ee haga ammaatti jiru kanarraa odeeffannoo biyya keessaa naannoo irraa dhuftutti yoo akka irraa hubannu ilaallutti bifa gabbaadhaan bifa gaariidhaan itti fufaa jira. Keessattuu baha Oromiyaa kanarraa kaasii Arsii Baale naanna'ee akkuma kana Shawaa kana gara Amboo lafa gara hunda keessatti lafa waraanni Abiyyi irratti kuufamin amma godinoota amma akka Wallaggaa kana fayyoo achi keessa laaltee jettu guutumaa guututti waraanni irra afamee lakkoofsa ummataatiin wal qixa jechuudha. Yoo garaajii kibbaalle deemte amma lafa Gujii kana waraanni akkuma kana afatee irra jira. Eegumsa laga warqii kana lafa warqii saphaa eegna jedhanii waraana achi tuulataniiranii karaa sochiin ummati godhu kana tokkoon karaa baanii eegaa jira. Amma hin mirkaneeffanne malee higa amma lafa hunda keessatti higa amma gara Harargee kana du'an dhageennee isi amma gara Gujii kana hin mirkaneeffanne odeeffannoon jirtu bara nama afurii tokko du'uu isaatti amma maas miidiyaan tokko dubbachaa ture gadi waan san gadi hubannaan marluu qabnee fi waan kanarraa amma wajjin danda'u. Kan gara Wallaggaas nama tokko deemaanii jira. Sawwaan warri sun jedhamtu malee akka gaariitti mormiin wal dubbisuudhaan yaadaan wal gummeessanii lafa hundumaaf itti finiinsaa jiran jechuudha.
Kanaaf saatiin amma mootummaa kan itti mudduu qabna. Saatii jalaa gubba'an namni hunda atteenshinii beektaa gochaasaa kana irratti dammaqaa jira. Hafuura kennuufii nuti bakka jiramu silattuu mana deebine tokkoon du'uun keenya oolaan jiru. Qabeenyi keenya barbaada oolaan jiru. Kanaaf akkuma danda'ametti akkuma lafa naannoo hundatti uggurri kun bifuma amma eegalame kanaanii cimee akka itti fufu jedha. Adoo kiyya uggurri kun gargar hin citu. Maaliif hafuura argatu? Akka beektaa bofa mataa dhawanii du'a jedhanii biraa deemanii biyyee nyaatee ka'ee kaan jarri tun biyyee nyaatee ka'uu danda'a. Kanaaf hafuurri citaa jira abiddi. Waluu nyaataa jiran keessa gochaa kanarratti dhumaatii kanarratti amma maqaajee Oromoo kana balleessuudhaaf kan fixamu akka isa Oromoo nuti akka mataa isaatu mootummaan kun godhaa jiru. Ummati durbeetta odoo arganuu irra dabbaranu odoo arganuu irra darbuu kana dhiisanii abbaa waan kana gochaa waan kana godhu dirqabaanii baanii dubbachaa jira. Maas miidiyaa tokko irra yoo ati agartu warrummaan dura akka jabaa waa Oromoo kana mormu waa abaa'oo kana jibba. Akka warri suni lakkii gochaa Oromooti nuti. Kun gochaa abaa'ooti nuti. Gochaa diinaati mootummaati. Mootummaan yeroo fi bitachuudhaa kana godhan jedhanii waan kanaan nu jala yaadaan namuu wal argaa jira, wal dubbisaa jira jechuudha. Diinarratti aanullee wal dubbisuu takka jira, yaadaan wal dhabuu jira. Namni waan kana jidduu kana taa'ee uummata kana wal bulchisu. Kanaaf saatii kanatti uggurri kun ani yotti jabaannee itti duudhee jenne uggura isa dhumaati ati. Uggura isa dhumaati ayya jabaannee itti duudhamee jalaa gubbaan qabama. Namicha kana rafee bulatti hin jiru lubbuun keessan bultuu jiru. Hin shakkaayu namni kun galgala guyyaa dhufee asii mul'ata malee ani waan siree asmaraa bitatee Eertiraa bitatee natti fakkaata. Waa achi bulee gadhiisu natti fakkaata. Maan jedha attam boona akkam godhe jedhee alaqaa fi bira jedha. Wanti kana akkuma kanaan cimneetti fufuu barbaachisa. Yaada jiru waan godhuu malle bakka jiru ka ala jiruu fi ka biyya keessa jiru ka sochii qabsoo kanarra jiru wal dubbisicha wal gargaaricha waan kana itti cimsinee gara duraa dhiibuu barbaachisa. Hafuura kutuu nu barbaachisa jedha. Kana jedhee dhaaba. Ulfaadhu wayyamee allee waan xiqqoo irratti dabalatuu barbaada. Waan kanarratti uummanni Oromoo wanni hubatuu qabu. Qeerroon Harargee yookiin Wallaggaa bakka kanaa jettanii eegina Oromiyaa guutuutti wal faana hiriira. Yoo waraana karaa tokkorra darbee akka deemu gara kaan dhaqoo eeyyaman ka biraa immoo dhufee asii miidha kuumsaan dhaqee miidha. Waraanni tokkooyyuu akka Finfinnee gadi hin baane achitti ukkaamsuun ni danda'ama. Akkasii jabaatanii mootummaa koloneeffataa kana ofirraa buufatuuf hojjetuu qabanii. Oromiyaa guutuu ta'uu qaba. Konkolaataan kamiyyuu dabartuu didatuu qaba Oromoon. Kaayottiin ka'aniif galmaan ga'uu fi mootummaa naftanyaa kokkee qaban kana xumuratti godhanii sirna san diiganii sirna uummata bal'aaf ta'u uummata Oromootiif ta'u ijaaruu qabaniin jedhaa dhaamsi kiyyalle kanuma. Mee gaaffii kiyya isa sadaffaatti ce'aa waa'ee hidhamtoota siyaasaatii fi waa'ee abbootii qabeenyaa godina Gujii keessatti hidhamanii waa'ee Nyaaphoo Dullachaa, waa'ee Gaawwolee, waa'ee ilma Gaawwoleetii fi namoota baay'eetti isaan faana hidhamaneeranii jara tana waan personaalii Nyaaphoo fi hiriyaa teenee fi maatii isaanii beekuuf maqaa dha'ee warra kaallee maqaa isaanii nima qaba. Gara nama baay'eetti hidhameera shaakkisoorra guuramanii. Isaan kanaa fi waa'ee oolmaa mana murtii guyyaa har'aa Jawaar fa'aa irratti obbo Baqqalee fa'aa irratti silaa gochuu turanii hafe sallee
waltaqabiitii mee dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsi. أي الفات ويا وانا ما هدم توتا أوروميا بوتو يندب بنجد من لفتي أوروميا بوتو من هدات غندا أورمون التهي أمين إندي أكا غندا لتوف أمين غندا كاسي هذا بوتو بيجات كنا هم جرا دبنا يجدنا هندم هم أجرو في هم إرا أجن وات أجن يرا دكات يرا دبنا ماله هاتا توتي أردا أكا بوتو بيجاتي وبوجواري في وبوبكالاني mana murtiirraa oolanii ranjedhu wanni mana murtiirraa oolanii fi gochaa sun kanneessaa naannoo hunda naannoo guutuu Itoophiyaa kana keessatti Oromiyaa jechuun adda Oromoo callaa miti adda Tigraay Amaarri bakka hunda nami rafee bulatti jiru cinqee amtuurra jiru waa amma uggura ero ormo yookaan uummata Oromoo taasisan jiru kana hundarle hubatanii haaluma kanarraa kan ka'e cinnana waan lafarra deemaa jira kana laalanii akka filmaataa godhatanii adda mana murtii dhaqanii deebuu kanarratti fedha yookaan beektaa ijjannoo gochaa badduu lafa san keessarra godhamaa jirurraa kan ka'e haala tokko tokkorraa itti tolle karaa fi mana murtiitti dhiyaachuu hin dandeenye. Warri dhiyaatanillee yaada isaanii tokko tokko mana murtii irratti dabarsaniirani. Karaa fi haalli isaanii irra jiran haaluma mana hidhaa jiraatan malee mana hidhaa jiraatan malee isaanii yaadi isaanii ta'ee durille qaamaan keessa argamu baatanillee nu caalaa tokko jireenyi isaa akka fooniitti achi gubatan jiranii lama waan kanarraa qooda fudhachuudhaaf yaada isaanii gumaachuu dadhabuudhaan karoora baasicha dadhabuu isaaniitiin rakkoo guddoo takka keessa cimtuu takka keessa akka miidhaan keessa jiran rakkoon mana hidhaa waan badduudha jiraatu jechuudha kun jirta akka nama jiraa tokko waan gootu guutee hin dabarre akkaataa san qabanii ta'anii sammuu namaa dandeettii namaa hidhanii achis hin taa'anii kajara kanaa kanatti biras taraa ammoo waan daddaltoota godinoota Gujii keessa funaanamanii yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti turan ka sagantaa kanaan duraayyee qopheessine tokkorrallee kaannee haasawaatu. Amma yoo taa'ee beektaa waan godina keenyaa lamaanii san irratti waan yookaan beektaa lafa Gujii kana irratti ideemaa ture waan darbe waan mootummoota darbanii keessatti waan mootummaa darbii kana allee akka gaarii beekaa ka amma wayyaanii kanallee har'a ka abiyyi amma itti jiru kanallee hamma tokkoon beeka jechuudha. Wanni kun seenaa guddaa ifitaa'e tokko qabdi waan amma godina amma lafa Gujii kanarratti Gujii irra qubatuu kanarra yoo ta'e laala. Daddaltoota amma naannoo Gujii irraa qabamanii bakka tokkotti guuramanii hidhan kun laalcha siyaasaa callaanii miti. Mootummaan karoora godhateeru lafa sanitti mootummaa abiyyi callaamu yookiin mootummaa wayyaanee callaamu mootummaa dargii callaamu laalchi lafa Gujiisa haguma empaayerii itti ijaara akka dhagaas guddadhetti akka gochaa labsan raawwatame alle keessatti dhaladhee keessa jiraadhee
arda dabaree arda jet yoo waa sanirraa ka'ee dubbadhee jedhe waan lamaan irratti iyyata. Tokko waan barnoota naannoo lafa Gujii qubatu hawaasa Oromoo Gujii sanirra godhamaa. Lama waa amma daldalaa kaati na gaafatte kanarratti wajjin barbaachise waan kana lamaan irratti. Latti godina Gujii kuni qabeenya uumaatiin lafa badhaadhante latti biyya impaayiriitti kana keessatti gabbooni yookaan akka biyya Oromoo kan naannoo Oromoo datti yoo fudhatte latti Gujii kuni akka dabaa lafa uumaan gabbuuti. Qabeenya lafa jalaatiif lafa gubbaarraan kanaaf mootummaan biyya sanii dhufee darbaan kuni waan naannoo sanirra karoorfate takka hagalatti tun jalaaf gubba'an dureettii beeka. Lafa dureettii tana nami lafa kanarra uumame nami lafa tanarratti dhalatan doomsisanii ifu wallaalchisanii burjaajessanii akka qabeenyi kun qabeenya isaanii ta'e akka nuti hin barreef akka nuti hin damma barannee akka nu waan dhaga daddallee waan qabeenyi qabu akka nuti dhaga waan kana jabeessanii mootummoota darba hundi irratti dalagaa ture. Jalqabame waan barnootaa siin kaasa. Barnoota naannoo sanitti gaddeemaa ture. Mootummaan mana barumsaa kabaneef warra naftiidhaan lafa saqqufanii magaala keessa qubatanii fi mana barumsaa bane malee Oromoota Gujii kan naannoo san qubataniif akka carraa ta'e namoota tokko mana barumsaa bara durii badanii kagalan maqaa isaanii jijjiiratanii ifi dhooffatanii maqaa kirittinnaa itti moggaafatanii dhokatanii namoota tokko kabaratanii hin jiran. Tokko ifi dhooffataan achi as buloo isaan tokkollee bara Haile Sillaasee gara jigaa kana bulatti warri babbaratan hin jiran. Tokko warrooti baratasu yoo beektaa sadarkaa beektaa isaanii barsiisaa fatte anumaanii fatte kanarratti yoo jedhan kun namoota akkana mootummaan dabaran ka amma jiru kan jalqaa mootummoota darban kun akka namooti barate tokkos lafa Gujii irra deebi'ee hujii hujatee fakkii ta'ee Oromoota Gujiitiif akka namni gara barnoota asii kun akka isaan namoota tokko isaan keessa baratan arganii irraa hin baranneef jeelchisanii waan garaa irra dalagamanii naannoo sana ara. Ana amma fakkeenna waan qabatama jiru waliin lafa seeka'uu barbaadu. Jalqaba eenyurraa seekaa jechuun isin jedhee nami dhalataan naannoo sanii nami Biraanuu Dabalaa Halaqee sabboonaan nama san itti argaa guddaa barsiisa nami haga Biraanuu Dabalaa sabboonaan jira jedhee ture. Jaalalaan ni qabuuf dandeettii ni qabuuf. Nami sun jiruu isaa guutuu lubbuu isaa kan jiraate keessatti irra caalaa mana hidhaatti dabarse. Mootummaan duucheen jalqaba eenyu barbaadee hidha Biraanuu Dabalaa. Paartii kanarraa maqaa jijjiirattee nama biyya Gujii sanii naannoo Gujii keessattuu Gujii ba'aa kana hidhamu Biraanuu Dabalaa. Umurii isaa guutuu odoo kana hidhamu odoo kana dararamu nami dandeettii hageessiisan qaba. Beekumsa hageessiisan namni qaba. Hawata akka ummata siyaate odoo oolchin yeroo umurii isaa dheeraa du'arra mana hidhaatti dabarsee. Ammoo wanni sun akka san rakkuus dhiphinni sun irra jedhe
namni sun akka lubbuu hin jiru lubbuu isa dabarfate jiruu gaatu kun jiraatu tokko kana siifi lammaffaa adulaa dullachaa jedhama barsiisa awwaan qabatama lafa jiraa sitti waa'ee adiidhi adulaa dullachaa barsiisaa gaarii nama beekumsa gaarii qabu barsiisaa ture waan siyaasaa keessa jiru itti hidhatanii gujii isa dhaggee isarraa wabaratanii adoolaa ari'anii arsii assallaatti galchanii biyya san barsiisaa ture umurii isaa dheeraa duubarra biyya adoola deebi'e wanni kun maali akka namooti naannoo sanii dammaqanii bara fakkeenyaaf kabraa ammana sii kaasa barsiisaa sadaffaa kanaas bira tanaa waan kana uddeessaa dukkallee godaanaa jedhu kulle barsiisa seenaa beeka malee qaamaan hin beeku namni kun barsiisaa jabaa akkaadaamii nama jabaa wajara ta'anii nama ture amantii isaa amantii dheenxatu itti duulanii ari'anii jiraachuu dadhabe eessatti gale arbaa minchi gale akkuma kanaan tokko ari'anii biyya baasan karoora wanni kun mootummaadha maaliin namni kun akka beekta qabeenya lafa qabbattuu tanarra mootummaan keessattuu lafa tanarratti namni dhalate kun waan kana dammaqee argee jennaan nun jiraachisu irra dhumanii amma fakkeenya waan takka amma beekta lafa sanii waan dubbatamee dhumatu jira amma tadheeraa dubbanu shamarraan keenya yookaan gara dubartii kana keessa an intala rakkatanii ijoollee baratan lootuu qushullee jedhanii intalti tuni gargaarsa karaa mishiinii kanan barattee akka taatee rakkattee hin beeka kana qaama usin barattu alleen bara rakkattee akka goote barnoota fi fixatti jedhu odoo lafa adoola keessatti hojii odoo argachuu dandeettu kiraateeriyaan gadi kaayyameef gudoomati yoo si adoola hojii qabattee barattee jira durri hojiillee barattee jedhanii durri hojii biraa dhuftee barattee jedhanii waan kana jedhanii akkasiin hin jiraanne godhanii rakkattee barattee eega barnoota fixatte hojii dhaddee cinqamaa turte eega duuba NGO'n fuutee karaa keenyaa san deemte wabarsiittee deebitee NGO ofiin tana san wanne kun hundi maayyoo ati jettee laalte akka mootummaa amma jiran kana callaa otoo ta'e kadar birraa kan ta'e kanaaf dhiibbaan meeqa akka namni sun labsanii dammaqee waan barnootaa kanarratti cufaa turan jette gujii lafa gujii akka kana baadhate godina lama gujii amma beektaa bahaatiif lixaa jiru nama iskuulaa dhaqe tokkoon maqaa wal beekna tokkokkee beekta diqqeena muummeen kolbaa ummata kana baay'ina amma shamarraan gujii bahaa kana keessa bara duni baratte jedhanii barsiistuu taate adda jedhanii yaadamu arraasoo yaachisee barsiistuu isee takkatti ilaalu wanni jedhamu gujii bahaa keessa yoo gara gujii lixaa atti deemtu karaa bullee horaa deemtu kuruna sheelee maa jedhanii amma waan beeka fardama kana garii tokkokkee kana maqaa wadda jaajet nama ammana barnoota irraa mishiini jiru keessattuu Oromoon gujii akkasii ilan bana mootummoota kadar beekte bara hundi waan kana cufamee dhoggaa turan jechuudha. Amma yoo kana sii jedhee amma garamee waan toppiikii yookaan beekta mati duree ati amma naakaatti daldalaa kanas sii beeku. Waan barnootaa kanallee xiqqaattu dhandhamee waan barnoota nurra dalagaan kanallee keessa ture keessuma ta'ee argaa ture xiqqaattu ta'a barate. Waan daldalaa kanallee xiqqaattuti haga lafa sanii na baasanuu asitti
daddala kana keessa mishiiniin mootummoota darba dalagaa tura waan lafa san akka an beekta amma yoo dhageenye wanni lafa akkanaa kana keessa dhaladhe guddadhe ka waasi jettisiisa. Nama gujii ka daddalichaaf tokkoon beeka isanii ijoolleen baalabbaata gurbaalabbaata wayii yookiin warri abbootii isaanii tura tokkoon nama gujii hawa bara daddalicha asisi kun yoo ati teettee jettu itti duulanii namooti naannoo daddaltooti naannoo biraa irraa dhufu. Akka namni sun hortee daddalaa waa argatan kana argan irratti jechaa ture. Maal godhan waan ajaa'iba waan beeksitte ma beekan waan dhageettaatiin nama gujii tokkee kan hawa daddalatan. Daddaltooti naannoo biraa kan saba biraa irraa dhufanii lafti guutuu hidhanteettuun daddaltoota naannoo biraa. Ka gujii tokkotti kan dhufaan maal godhan galii biyya keessaatiin horii walitti qabanii baala sultaanota yookaan warra beektan gibira irraa murteessu. Horii baasanii kennaniifi daddalaa gujii kaan gibira inni kaffaluu hin dandeenye irra murteessisiisa. Akka inni siistema keessaa qabu. Kiraa manaa kan inni kireeffatee ture kaan karaa bulchiisa magaalaatiin humnaa olitti tuulan jiru. Namni kukku waan dalagatee argatu kaan gibira gabbaree kiraa manaa kaffalee dandamachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf abbaan fedhe ambeetta qabatamuunis himu asseggadechi qilxaa kamana nyaataa qabu. Hayyi shofooratti finfinnee kaatu ufajjirraa midhaan qulqulleessee qabu. Midhaan harkisee akka mi'aawu jedhu. Nami gabayaa hagasii qabsa. Mana san keessaa baasanii laga dheeraa gamatti darban jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Adoolaa kamara darbisu. Jaartiin nami galii hagasii qabu. Nami akkasii sooromtee yookaan duroomtee jiruu gaarii irra jiru. Fuudhanii laga dabarsanii hamillee dhabaan jaartii sun lubbuu dhaggeetti. Yoo kun kijiba taate nami Adoola jiru warra gosa biraa ta'e kabraanna ta'etu ragaa natti ba'a. Haala Mikaa'el Qanii tokko jedhani karaa kun addee mana Itoophiyaa santi suuqii wayii qabu. Kanallee akka kana hacuucanii siisteema bujooma isaa baranii hojii keessa. Tokko irra beekamu. Dassaalee Dullacha kanaan durallee kaase. Dassaalee Dullacha maal godha? Marroo faarmaasii qabu suuqii qabu. Maaliif nama kun mul'ate? Sirraa'ee jiruu akkanaa fooyyoo kana jiraata. Nama hojii kun karakkate dhufee isa biraa yaalama. Ma waan kana jedhamanii itti cufamee wanni kun yoo ati teettee naafu mootummaa callaa odoo hin ta'in daddaltoota magaalaa san quban. Horii walitti qabanii qaama laaluun gubboo kennaniifi warra suusa dhabaasisanii Dassaalee Dullachaa waan takkaan kun abbaa isaa Dullacha Waaree lafa shaakkisoo qaba. Nama dur lafa san baalabbaata ture qabaa warra qabaatan qabeenya kana eessaa fidjedhaniini nama kana harka balleessichaa warqii daddala jedhaniini bara jiru san nami maqaa warqii dha'ee sun lakki nama mootummaan beezilatti nagii nama san tumsiisanii maayikilaayi finfinnee geessanii jedhanii garaa keessatti turuu bulchanii eeganni du'ichaa ka'e mana hidhaatee gadi geessanii mana ga'ee geegatitti deebi'u. Ayyoo kijiba taate maatii isaatiif nama biyya saniif bahee natti dubbatu awwa waan qabatama qabaa walii haasawu. Akka kana daddalee nama akka lafa sanitti hin jira jedhanii gochaan sun xiqqoo amma gara bara amma Ihaadii beekama.
يتأتي أتلا درا ما يهادي كناس يهادي سياسة في تيجت تقوى بيت أكوان بيت أنا ما بوجي كان بيت أكوادات دلفون كركر قبوتو تاتير كنا كيسا دلتو تاتا لبو هراتني وهراتني ممون أتلكوني كنا كيسا ألباني إملكاو يوجد دلتو تاتا ما مقارني أنا كأما بيت فتو أقوى سنجري جابين نساتو ونجد إنه دم إذا سنجر warrooti kun warra adda lafa san keessatti nami waa horate nami waa barate qabeenyi kun lafa kanarraa akka waan kana horate beekani daddaltooti kun saafayii dambii fa'a nami lafa maqaa dhawwan baate saafayii dambii dhuguma siin jedhan akka nami kun tattaafatee akkaataa inni daawwaa kaaka'ee nageen deemaanii jedhee akka namni kun waa horateeni akka namni nama beeku na beeka annisa amma isaa kun daddaltoota beekellees beeka dhabaatteen namoota kun maan mishiiniin jira adda namni kun akka waa horatee horii harkaan qabanuu danda'a namni waa horate akkatti horate beekaa hortee lafa keessa jirtu beekaa hortee lafa kanarra jirtu sochii yookaan beektaa waan lafa kanaa wanni kun akka waa isaa taate namoota isa arganii irraa baratanii mormii lafa kanaa kaasan jedhanii shakkanii jiru. Adda wanni guddoommaan wanni jara kana guuranii mana hidhaatti akka fiidhan guutti. Tokko meedirook hojii eegalsiisichaa fi jarri tuni ummati kun kanaan duraa mormaa ture yakka lafa san irratti dalaga nama waa horateef nama waa dhaggetti waan kana dhagge arganiiran namoota kanaan gargaaramanii ummati akkuma duraan fincilaa ture nurra fincila jabaa kaasuu danda'a jedhanii keessaa guuranii mitikaa kolbaa teennaa mitikaa ummata teennaa laaffisuudhaan yoo nama kana keessaa guurtee nama hunda silaa qaqqabu fageenatti wanni jedhamu keessaa guurtee hunda isaanii laaffitte bifa salphaan ummata san to'achuu dandeenyaa irra aanuu dandeenyaa komishiiniin qaba. Lama nama waa horate lattistu sochii siyaasaa adda wogooni biyya Oromoo kana keessatti Wallaggaaf biyya keessatti jalqabaa kaasee tolchufata. Jaroota kana fa'aan deeggarama. Wanni woboo lafa santi keessa jara kana fataati jedhanii shakkiidhaan guuranii mana hidhaatti naqanii hojii isaanii harka burjaajessan balleessan jechuudha. Mootummoota darbarraa kaasii mootummoota adda jirutti wanni gargar hin cinne mootummaa jijjiirama maali siisteemii biyya sanii siisteem keessattuu akka naannootti yoo ilaallee jiru wanni godhama waanuma Haile Sillaaseen godhe waanuma Dargiin godhe waanuma Wayyaaneen goote adda nafxanyaa aangoo deebi'inne godhan jira jechuudha. Sadaffaan baay'oodhaan jette warri gaafa akka gujiin lafa santi waa horanne barbaade kan naannoo biraa irraa dhufanii lafa san irratti badhaadhan ka hortee guddoo horatan hortee amma beektaa nama gujii kudha daddalee waa horate kana dhagganii dharraa wayyaanee aramtee Tigraay galtee nafxanyaan kuura keessaa dhukatee kaan morma ol qabatanii ajeela eenyurratti iyyaafatan jechuudha odoo bulanii oolin daddaltoota naannoo kan gujii isaanitti iyyaafatan soorsiin jadduu hundi jadduu akka qabeenya ta'e
سياسة ميتاري أديشا واي دلدلتوتا إننا كانوا دلدلتوتا واي قدنا وجيها سوا وان جرو فيده أكمل لا أكبر ديسي ميا كروميات تلال فكينا دينكودا ياس براتي بيلي في كده دلدلات وري أما قرو غافا نفتنيان أنغورا طلبات وانسي طلچانيلي كان أول تكابي دقيقة لمان إسام مارا ناتو مرمي يا أنا أما وانا واكرا إنك كيسكتو بيتا وانا فسنين غافت أبويتا نرك إيافت مالي أدي ردكو وللرجلت أبويتا نوانا قدك انت ماجو أدكت لفا أمار رك الأمنسا ما وانتا كسيكاس إسي أتلي لفسان قلت قدامي لفا جلديسا لفا قلامي ويني جرتو قلامي ويني فتشانا ما سينتي من آن النار من آن نمان توقو موكي بدا غراتو من آن مفاتو إسي دير ويني كيسا نوفي بريدين نقبين نعوما الرب بريدو كنسا نوفي جلديس دوويا جلديسا من ونين جران وني جلديسا نوار بادون ويني دوتو في بريدو تبوتيتو وني أما بيتا أدبان Oromoon naannoo biraarran wanni ulfaatte wanni bilishallee mooteedhani amma beekta sadarkuma addunyaa kanatti dolaaltee jettu lafa kana badhaatu lafa kana soorsii jabduu qabu risoorsii jabduu qabdu amma uumaa lafa jalaati gubbaa qabdu kana warrootin uumaadhaan nafsan irratti dhalatanii qubatanu hafuun caman jedhu. Kun siistem addunyaan walii jalaaf gubbaa jiraatu malee waan jiraatu. Amma yookaan amma si kaasee jedhe guutuu Oromiyaa keessa daldaltoota Oromoo dhiibbaa irra godhamatti hin jiru. Dinquu qabeenya inni qabu. Haganni biyya sana irratti badhaadhee horata. Hawayyaaneen guyyaa gaa tokkoo nama kana eessa jiru maal gootu hin jedhiniin sila hawayyaaneen nama silsilaan dhabamsiisu malte sila akka qabeenyaatti nama kana. Nama kana kan tuqin kan nama hojii fi hojjetu badhaadhina fi aadaa fi irra hundaa'ee Oromoo hunda cinaa dhaabate karakkate wallagga dhalate hararge dhalate addee fedhe dhalate namni dinquun hin gargaarin qabeenyi dinquu suni dinquun yaamamu malee akka inni qabeenya Oromoo ta'e kabeeku eenyu jennaan kabobaa keetti dhalate soorsii jabdu wanni dinquun godhaa baay'ina waani nafxanyaan biyya sanii nami biyya sa empaayarii godhee biticha cabse warri sun sodaatu inni gabbise lafaa kaasee tuurussatti gadaa Oromoo kana jettu irra hujate haga badhaadhina waan kana dandeettiif qabeenya saasan irra waan kana gochuu isaa kana dagartee waan kana hidda lafa akanni dhaabaa jiru arganii waaqaaf oole malee tattaatti jechaa irra godhanii adda sodoree isaa cufanii irra mishiinii biraa qabu. Oromoo faallaa Oromoo godhan cinaa santi bananii fi gabayaa dur sodoree kaani gara gabayaa biraatti jijjiiraa jiran qabeenya Oromoo balleessanii. Kanaaf ani mishiiniin yoo amma gara godina gujiitti si deebi'ee daldaltoota naannoo gujiitii dhantisatti si deebi'ee jedhe waya akkaniitii mootiin yakki isaanii naannoo santi dhalatuudhaaf waa horachuu isaanii jira itti ta'e jechuudha.
amma namooti sun amma nama hin beekne waa akka dhuunfaa waa isaan miidhamame jiru. Nama miidhame akka naannootti gujinnu adda adoo isaan ala jiraatanii waan guddoo fidan akka jireenya hawaasaatti nama rakkan. Kaadda yookiin beektaayyee keemikaala lafa naqanii lafa san balleessanii dhalli namaatu kayyee akka hin taane dhalate kana omootti dhaanu dhagganii obsanii biran tana yoo dhagganii jedhanii magarga akka gargaaranuu dandeessu jarata. Kanaafi wanni amma jara san mana hidhaatti turchisiisu tokko waan medrookiidha. Lama naannoo qabsoo irra gaggeeffamaa jirtu warra kana bira dhaabatan jedhanii shakku. Lama warri siistema daldalaatiin dhufanii lafa san qubatanii bara dheeraadhaaf hojiirra diriirfatanii qubatan. Hojiin qabee gortee tana dhufanii isaan bira akka dabalan argan waan kana qancarsuudhaaf irratti hojjetan. Maali siistema kana bara dheeraa keessa korraaptibiidhaan keessa jiraataa ture. Yakkuudhaan afaaniin yakkuudhaan harkallee waa kennanii yakkisiisu. Muuxannaa gaariitti qaban jechuudha. Awwaan kana keessa jiraatee fi beektaa waan kana haasa keessa daggala kana keessa ture hidhamanii hin jiru. Waan kanaaf wanni godhamaa jiru faamiliin daawwalee ta'e faamiliin saafayiidha dambii ta'e kabirootaan ta'e wanni isaan yakkamu hin jiru. Wanni isaan yakkamu hojii ta'uuf yookaan Oromoo ta'anii lafa sanatti jijjiirama lafa san namooti fiduu danda'a eenyu jedhanii hegereeteen ijjeesichaa fi jala sarraa hojjetan jedhee siin fidu. Ulfaadhu wayya malisha. Yakki guddaan Oromoo ta'uu biyya sanii fi sirnatti saba keenya irratti kana godhaa jira. Oromoon rafuu fi cadhisee ilaaluu dunteen dinquunis akka biyya deebi'uuf sirna kana yoo diinne sirna nu ari'u, sirna nu hidhu, sirna nu qaanessu, sirna Oromummaa keenya nu tuffatu tokko dhaabamsiisuuf Oromoon marti ka'ee wal cinaa dhaabatuu qaba. Kaan hamma nyaatee fixattee natti dhufu jettee eegatuunis sirrii natti hin fakkaatu. Oromoon marti wal cinaa dhaabatee sirna san balleessanii sirna uummataa ta'u ijaaruu sirna Oromoon hamma baay'ina fiitiif hamma qabeenya isaatti itti fayyadamu ijaaruun Oromoodhaaf dirqama natti fakkaata. Labsii qeerroo tanarratti Oromoon jabaatee itti fufuu qaba jedhamee gaaffii takkattii tadhumaa tana si gaafadha. Gabaasii fi daqiiqaa 2-3 keessa naa xumuriitii hin baanaa bakkaan fidna. Ibsa mootummaa nafxanyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay walirra baasaa kana akkamitti hubatte mee isa kanarraa hoo jedhi daqiiquma 2 keessatti naa xumurii ulfaadhu wayya madda. Yaa ibsa kana beektaa ji'a soomaa keessa beektaa warri namni amantii musliimaa qabu ji'a soomaa takka beektaa karaa yaati sooma hidhatte. Odoo karaa yaatu beektaa galaanatti dhufte laga bishaanii gara galgalaa gora sooma hiikicha saatiin gaafte akka amantiitti saatiin murtaa'u gara galgalaa gora nafa kitanallee fudhachuu dandeetta yoo bara nyaata dhabaatte nafa qabbaneeffachuudhaaf bishaan seenan. Amma bishaan seenanii jennaan tokko akka dhabaa eebuu ijjeetteerti. Kanaafan naqatu kun callaade araada isa baasuu dadhabde. Amma nafa dhiqata jira jedheetuma bishaan beektaa irra dhiqatan jiran galaana kaani lixee beektaa bishaanii kaan liqimse une bishaan jalaa seene inni kan lixee liqimsee jennaan ka bishaan gubbaa jiru ka alaa ka bishaan gubbaa dhaabatee dhiqatu gubbaa gaditti jedhee millee une. Abboo beektaa jedhe ka bishaan lixee ol ba'e une beektaa abboo qabbaneeffadhee baay'ee jennaan abboo allee waa ati jala qabbaneeffatte isaa allee gubbaa qabbaneeffadhee. Waa ati keessatti allee gubbattee jedhe?
وأت كيسات تيتي باتنو اللي قبا كانت تيني جي an waati gubbaa goote alla gubbaa godhee jechuusa qabbanati jala dhattee qabbaneeffatte garaa qabbaneeffatte sa alla gubbaa gaditti jedhee qabbaneeffatte jechuusa amma wanni beektaayyee mootummaan shiftaan 4 kiiloo jiruu fi mootummaan Tigraay mootummaadhaan akka naannootti ta'u mootummaan Tigraay kun walitti ibsa baasan ka jedhu warri amma shiftaan kun kaleenjifameen beektaa mootummaa Tigraay ergamtuu isaaniitu warra ergamtuu isaaniitti warra isaanii ergamaa fi turan kaanii carraa qeerroo oomishuu fiddeen gananii beekta as gara galanii nu nyaatan jedhu maali nu ba'aa didanii isaan beekta uumaa isaatti beekta namni tokko uumaa isaatti waan mata isin ta'uu ufi ta'anii dhaabatanii lafa san bituu danda'u maali nama of gubbaa jodhaan amma akka beektaa xilla'aa ka'a akasa amma odoo of dandeettee OPDO'n biyya san bituu dandeetti odoo diktaaterii of dandeettee illee ta'uu dandeetti akka OPDO nama si gubbaa gadi isin wanni jedhu ifumaa barbaadde kadhattee ifumaa irra jaara naftanjaan akka qottee boollaa booddee ofuma irra jaara maali wanni itti dhagamu nageetti dhagamu maali uumaa isaanii akasaan nama gubbaa gaditti fe'amaa ture wanni amma labsii jarri mootummaan Tigraayitii fi shiftaan mootummaa fi jedhu kan 4 kiiloo jiru kun labsii waliin babbaasan kun inni beektaa amma 4 kiiloo jiru nama qawwee qabu nama warra qawwee qabu Oromoo karaa nagayaatiin biyya bilisoomsina nagayaan qabsoomne bilisoomsina biyya keenya jedhanii absaawan nama kana hunda dura dhaabbatee akka mo'uu hin dandeenye arga dur beektaa sobaan bira tara jettee beektaa hujii dandeettii mataa gaafattu hujadhee ummata kana biraatti gurguradha jedhee yaadaa ture jechuudha. Marabbi sin agarsiisuu ta'e ati amma hujii akkasii sanii ummata Oromoo duratti hujii mataa hojjetanii siyaasaa kana beektaa gabayaa dhiyeeffatanii Oromoo duratti yoo Abiyyii fi Jawaar Mahammed fuudhanii gabayaatti hin baanu ankara jeebii nama walitti asuu dhiisa jechuudha. Eenyurraa bitanii eentu adooma takka gurguratin galaa kana Abiyyi adii dhabde jechuudha. Sochii labsan keessatti deemaa jirtuu fi deeggartooti ofiqoo kaabaaqoo kana waan jira adii lafa dhabde waan lafarra jira waan shabxii waan daba cubbuu kanaan baratan. Kanaafi amma dandeettii mataatiin jalqabaan qabsaa'ee irraa buufachuu hin danda'a natti hin danda'u. Wanni irraa buufachuu danda'u maarra awwe biyyi sunuu heeraa fi seerri biyya saniituu qabu. Wanni si ajaa'iba ammala wanni gadi ammala sitti jedhuu barbaadu maasi. Beektaa biyya Itoophiyaa san keessatti wanni higa ammaa wal lola. Heeraa fi seeraa fi qabu. Qawwee ana biyya godhatee biyya horatee biyyi tun biyya tiyyaa jetti qawween. Lakki qawwee motii kana ittiin bulu heeraa fi seeraa wal taanee biyya taanee heeraa fi seera godhannee qawwee seeratti baannaa jedha kabira. Lakkii tun hin taatu isinummaa wanni seera jedha. Biyya Itoophiyaa kana asinitti dhiyaatanii jettee qawwee fagootti heeraa fi seeraa ajjeefte. Wanni godhamaa jira waan kana.
wayyaaneen heeraa fi seera tumte gaafa biyya san bitaatu waraqatarra keette lafa gadi buusuu dadhabde waan kaan agarte gatii maalii hojiirra oolchuu dadhabde jechuudha. Kanaaf amma dhaabattee laata biyya san keessatti humna qabnuuf dandeettii qabnu qabeenya qabnu baay'ina qabnu biyya kana to'achuu hin dandeenye. Kanaaf warre wanni nu baasa lafa tana gubbaa gaditti dhumne lafti alootaan lafa teennaa miti. Abbaan lafa tana turii bulii ummata sammuun nu garboomee muti. Ummata kana qawween qabannee to'anneeru. Sammuu isaaniin to'anne. Ummata sammuun hin garboomini. Kanaafuu gaa tokko lafa tana keessaa nu ari'ani. Horachuu hin dandeenyu. Kan urittii teennaa ta dhalootaa taanti waqoo cannaa jiru. Akkoo diinallee taatu beektaa nama tooftaa fi wayaa danda'u kireeditii argatanii adda wanni Tigraay humnatti godhe dursitee waan gaditti dhufichaa fi lafti Oromootu handhuraa isaanii akan ta'een Oromoo akka sammuun hin garboomin dandeettii humna qawweetii akka qabatan marrootu beekamu. Namni sammuun hin garboomin boru akka sammuu marroo beekamu waan gad dhufaa marroo beekanii dursanii lafa fi meeshaa kuufatanii qabeenya fi to'atanii if ijaaranii waan jiraa saamanii biyya fitti jedhanii adda dhiira gadi koyii jedhani. Dhiira ta'anii afaan kanaaf maashina dabarisa waggaa 150 lafti tumteenna lafuma Oromoo lafti tumteenna jedhanii asirratti dooroowwan daadhii ajjii saaqarruut waggaa 150 turan. Amma mala amma Tigraay biyya ittiin jaarattisan lafa dabarte qabdi. Kanaafuu amma Tigraay san humna qabdi ittiin buunu ifitti qabanne nulle biyya keenya bahaan gaariitti ijaaranna qabeenya wanni jarri ama karoora kanaa faqan. Akka handhuraan tun lafti tun Oromoo waggaa 150 kan walloo yoo dabarte 500 waggaa 500 turte tuni sammuun hin garboomne afaan an keessattuu wanni na ajaa'iba. Ummata Oromoo walloo ka afaan Oromoo ilma rakkisiin abbaanuun beenu nuti Oromoo nu gaangee motu ka haadhaan yaamamne abbaa qabne abbaan keenya Oromoo afaan wallaalunde eenyummaan keenyaa uumaan keenya hundeen keenya Oromoo. Kanaafuu Oromummaa keenya irra ciccinaa jedhanii ka waan kana godhuu jedhanii maali jara afaan qawweetti garboomsee cabsee tursiise malee sammuu isaaniin garbu akka feete turan malee jiraachuu isaanii agarsiisan jechuudha. Kanaafuu jarri naftin akka wanni kun isaan hin baanne latti Oromootu akka abbaa handhuraan akka abbaa galu marroo beekanii akka adoo yennaa dhaggatanii mootummaa qawwee qabu humna qabu naannoo Tigraay isaa itti qabatanii isaan akka Tigraay isaa ijaaruu barbaadu. Ammoo jarri Abshaalaa waa isaan godhan isaan argane isaan advaanteejii lama qabatanii deeman. Yeroodhaaf isin waliin jirradhanii Tigraay achi silaa qabanii Oromoo tana cabsanii eega Oromoo cabsan deemanii Tigraay dha'uu barbaadu. Akkuma baratanii lakki kun baattuu jedhan. Kanaafuu wanni bifa feeteen ta'ii
waan kana irratti danii jennaani isa xumuraa kanti nabaasaa du'aa jiraachuurra jedhee amma Tigraay duuteetti dhiitaticha jirti jedhu kan dhiitataa jiru Abiyyi Tigraay yoo dhiira teete deemaatu Abiyyi yoo dhiira taate isaanii mootii qola duwwaa beekta Eertiraa sallee qabadhaa gubbaa gadeetti ku'aa jedhu watakkaa dhakaa tokkocha irraa kaasa lola kana illee hin beeku hin hibbee lafa dhaanti kanaafi wanna kanarratti tooftaadhaa walitti iyyanii wanni silaa beektaa namuu iyyanii wanni jedhanuuti nu nyaatuudhaafi kana hunda keessa kakaabaa saddeetii kakanallee adoobeennu hubaanyaan deetti sareeni adoobeennu namuu waliin deematti nuti namni siyaasaa tokko fira dhaabbataan qaba diina dhaabbataan hin qabu haga nuu toltetti haga laga ceenee ittiin waan kenna ittiin yennaa ittiin dabarfannuuf gara waan kennaa ol deemu abbaan fedhe yoo diina turen guyyaa har'aa yeroo ittiin dabarra guyyaa ittiin dabarra humna ittiin waliin jenna istiraateejii ta'e kenne eenyulle waliin dhaabanne gara duraa waan kenna irratti itti abboomuudhaa fi lafa sana irratti hojjechuu nu barbaachisa wanni jarri lamaanuu waliin rabbaattu nu nyaachuudhaaf sulle nu nyaatuudhaaf hojjetu kulle nu nyaatuudhaaf amma nulle sadarkaa sadarkaa kana caalaa abbaa beeka jedhee kan maaftu ture. Ulfaadhu Yamadisha waan gaarii kaastee uummanni Oromoo waa'ee kanarratti of gowwoomsuun qabu. Asootii ibiddaa cidii waan isaa walitti haa godhu. Namichi kulle akkuma jedhe kan dhaqee aduu jara kanarra dhukaa saban illee hin gammadaa anin jaalladha. Maaliif ittiin bada waan ittiin baduufi. Daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo kan nu daawwattanii fi ulfaadhaa wayyamaa laayik sheer godhaa yuutuubii Gumii Bokkoo illee laayikii gochuu hin dagatinaa sheeriis godhaa jennaa ulfaadhaa wayyamaa yeroo biraa walitti deebinaa. Haa qopheessee isinii dhiyeesse ashannaa fi goljaati nagatti oola.